Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuudhee kabajamtoota daawwattoota kiyya. Nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kabajaa gaarree fi laggeen qaxxaamure yeroo dheeraa booda isin haa qaqqabu isin jedha. Yeroo dheeraa booda walitti deebinee irraa waggaa tokko ol walirraa turre YouTube channel kiyya kanarratti namoonni na beektan yoo xiqqaate subscribe 30,000 ol godhadhee ture. Kanneen karaa kanaan na beektan hundi keessanuyyuu baga nagaan turtanii baga nagaan isin jecha. Egaan har'a ajandaa yerootii fi bilbiltuu akkuma amma dura dalagaa turretti haala yeroo irraa waa xiqqoo waan nuti mul'atte haga wallaalummaa keenyatti dubbatuuf dhufne hamma xumura sagantaa kiyyaatti nafaana turaan affeerraa koo yeroo hundumaati akkasuma kanneen YouTube kanaaf haarawaa taatan YouTube kana subscribe godhuudhaan maatii naaf ta'a itti aansee wanti biraa keessan gaafadhu viidiyoo kana jalqabuu keessan duratti like godhuudhaan amma xumuraatti nafaana turaan isin jedha. Egaan akkuma viidiyoo kanatti argaa jirtan obboleessi keenya namni mataa raastaa kuni biyya Saudi Arabiyaa jira kanatti fakkaate haadha manaa isaa wajjin yeroo inni viidiyoo garagaraa isin ilmoo garaa qabdi yeroo inni viidiyoo garagaraa toora miidiyaa hawaasaa TikTok irratti dalagu argaa turre amma duragaa waan baay'ee nama gaddisiisu kaasafuu fi akkasuma akkana yaadutti mucattiin tuni amantaan isii islaamaatti fakkaata hijaaba godhattee dhufte amantaan islaamas haa ta'u kafedhes haa ta'u amantaan dubartii qaama qullaa miidiyaa gubbaatti mul'isaa jiru hin jiru jedhee yaada. Amma dura gubbaadhaan hijaaba godhattee jalaan immoo viidiyoo garaa qullaa isii waraabee miidiyaa hawaasaa kana gubbaatti gadhiisaa ture. Kaleessa mootu haadha manaa isaa akka nama deessisuu hinatti fakkaata. Luka isii addaan qabee viidiyoo waraabaa luka isii addaan qabee harka isaatti gowaanii naqatee gowaantii harkatti godhatan kana naqatee gowaantii wanatti fakkaate. Gowaantii harkatti naqatee yeroo qoba itti naqee viidiyoo waraabee TikTok irratti post godhu agarree jechuudha. Subhanallah. Kun hundi maaliif ta'e beektu? Waa tokko qofaaf kun hundi an akkan yaadutti akka ofii kiyyaa hubadhee jedhatti isin namni hunduu akka mataa itti hubata. Waa wahii gaafa an godhu gaafa namni wahii godhu nama hunduu xiinxala mataa isaatti kenna. Namni hunduu akkuma hubatetti nama hubata. Abbaanis hubannaa hawaasni hubate san keessaa waan tokkoof gochuun akka malu dirqama jechuudha. An akka yaada kiyyatti mucaan kun fakkeenya namaa ta'uu yookaan immoo jaalala haadha manaa isaa yookaan immoo gaarummaa isaa waan akkana kana osoo hin taanetti waa tokko qofaaf godhee jechuudha. Innis beekamtii karaa miidiyaa TikTok irraan argamu. Isinii galee zabana kana bara kana yeroo baay'ee wanti nama rakkisaa jiru maa inni namni akkamitti beekamtii argadha qofa. Beekamtiin kun gaafa dhufu namoonni baay'een beekamtii argatanii jireenyi isaanii ka jalaa bade baay'eedha. Miidiyaa hawaasaa kana gubbatti jireenyi isaanii mul'isuudhaan iccitii silaa miidiyaa kana gubbatti bahuu hin qabne kanneen akka qaama haadha manaa isaa waraabanii poost godhuun laalagaa kana booda wanta hafe jira. Kana caala wanni hafe jira jedhee yaadu si galee. Namoonni baay'ee waan akkanaa kana godhanii iccitii kanaa gadii baasanii kana caalus baasanii iccitii tokko tokkos iccitii mana isaanii baasanii achi booda immoo jireenya isaa kana isaanii kana to'atu dadhaba. Wanti hundi akka miidiyaa hawaasaa irraa miti jechuudha. Wanti hundi akka gaafa jalqaba beekamtii argachuuf fiigan sanii miti. Beekamtiin gaafa dhufe booda mataan isaatu qormaata. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf ani feemasii miti beekamaa miti. Garuu immoo ni hordofaa ni dhagayaa namoota beekamtii argatanii booda immoo beekamtii saniin beekamtiin sun isaan akkamitti akka weerarse argaa ture dhagayaas ture jechuudha. Isin galee. Wanta jechuu barbaadu maa inni obboleeyyan kiyya TikTok gubbatti beekamnee beekamuu baannee bu'aa nuti arganne ni yaadu jiru. Akka Oromootti keessattuu akka Oromootti namni tokko feemas yoo ta'e fakkeenyaaf lamni biyya biraa taate biyyoota Arabaa biyyoota Faranjii waan akkana kana taate ati beekamtii miidiyaa hawaasaa gubbatti yoo argatte miidiyaa keessanii beeksisa dalaydee beeksisa san gubbaan mallaqa argachuu dandeetta TikTok irraan fakkeenya sii galee. Facebook kan akkas YouTube yoo dhufne mootu viidiyoo mataa keetii kireet gootee akkanaan mataa isinitti haasaa jiru kanatti haasawitoo jette YouTube channel kafaltii sii kafala jechuudha. Subscribe 1,000 fi view sa'aatii 4,000 qabaattee jennaan YouTube channel sii kafala jechuudha. Si galee TikTok godhuu kanaan godhu. Namni tokko akkamitti ol ka'ee beekamtii duwwaa waa takka bu'aa irraa hin arganneef qaama haadha manaa isaa waraabee poosti godha. Obboleen kiyya ani obboleessa kiyyaaf dhaamsa hin qabu. Maal inni isa ta'ees namoota garagaraa ka beekamuu hawwii qabdan kan beekamtiin kun waan jabaa isinitti fakkaattee isinitti mul'ataa jirtu fooloo baay'ee qabaachuun
laayikii baay'ee qabaachuun dhuguma namni hin gammanne hin jiru. Naannoo akka mataa kiyyaatti sabskiraayibii guddaa osoo qabaadhee na gammachiisa. Namni hin gammanne hin jiru. Viidiyoo kana dhufee namni baay'ee yoo na laale natti tola na gammachiisa. Garuu kana jechuun maa inni viyuu argachuudhaaf, sabskiraayibii argachuudhaaf, laayikii argachuudhaaf waan na miidhu, waan jireenya kiyya miidhu, waan bornallee qaanfachiisu, waan bor immoo mucaan sun ilmoo garaa qaba, intalli sun ilmoo garaa qabdi, ilmoon tun ni dhalatti, ni guddatti, yoo rabbi hundi godhe inshaallah, ni guddatti, akkuma abbaa faadha isii kana miidiyaa banatti, miidiyaa gubbatti viidiyoo isii kana agarti, maal jettiin guyyaa sanii jechuudha. Si galee waan borii kenna miidhurra akkuma dura jedhe namni fooloorsii guddaa argatu hin barbaanne hin jiru, namni sabskiraayibii guddaa argatu hin barbaanne hin jiru, hunduu ni fedha, anis ni fedha, garuu karaa namni hin fedhuu qaba. Karaa jireenya kiyya boriititti hin miinen, karaa amantaa kiyya hin miinen, karaa safuu hawaasa kiyyaa hin miinen ta'uu qaba jechuudha. Kanaarraa kaafe garuu qilee haasainu malee isin taafu natti haafu. Si galee isa kana jechuu barbaade. Ammas adobboleessi kiyyaa mucaan sani waan nama ajaa'ibu namni tokko duyyuusummaa jedha. Namni tokko kun dayyuusummaa miti. An dhugaa rabbi akka jechuun dayyuusa jechuun dhugaadha. Haadha manaa isaa viidiyoo waraabee hawaasatti addunyatti mul'isuun dayyuusummaan kana caala hin jiru dhugaadha. Garuu immoo inni amma dayyuusummaa sanirra laalee osoo hin taane beekamtii qofatti fookas godhe jechuudha. Ilaalchi isaa tokkoof tokko fooloorsii horachuu, koomentii godhamuu fedha. Namni keenyas immoo hundi keenyayyuu ana wajjinuu dabalatee wantoota akkanaa kana osoma arrabsinu, osoma qeeqnu, osoma tuffannu fooloo goona, ni laalla, koomentii goona fi laayik goona fi nama sanis ila waan tokko wanti nu hubachuu barbaannu maa inni mucaan kun taargeetiin isaa fooloorsii argachuudha, beekamtii horachuudha yoo jenne nuti isa fooloo godhaa, asiin laayik godhaa fi asiif koomentii godhaa fi asiin koomentii uuma barbaanne, gorsa barbaanne, manas banannee, gastis dhufnee, gastis seenne yoo itti himne isa haga fooloo isaa sun dabaleefitti karaa sirrii irra jira jechuudha. Karaa sirrii irra jira. Gorsi, arrabsi, waan fedhe hin fudhatu. Maaliif wanti inni awwala qabatee manaa ba'e sun milkaa'ee jira waan ta'eef. Kanaaf yeroo baay'ee namoonni nama arrabsan wanti isaan fammasaniif taargeetiin isaanii beekamtii waan ta'eef abbaan fedhe isaan arrabse, abbaan fedhe isaan gorse, isaan wanti isaan barbaadan feemasummaadha. Feemasummaan immoo fooloorsii baay'ee argachuudha. Haga fooloorsii argatanitti waan isaan irraa duuban deebi'anii jechuudha. Kanaaf kun safuu guddaadha dhugaa rabbi dubbachuudhaaf. Waan baay'ee amantattis akka Oromoottis Oromoon aadaa qaba, safuu qaba. Waan baay'ee nama jibbisiisu, waan baay'ee ulfaataadha. Garuu gaa qaanyiin kana caale hin jiru jedhee yaada. Rabbi hunda kennaa nu haasattaru. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya kuni viidiyoon kuni yoo xiqqaate waggaa tokkoo fi wayii booda itiin giyyaaradha. Waggaa tokkoo fi baatii jaha natti fakkaata YouTube chaanalii kanarraa egaa fagaadhe waggaa tokkoo fi baatii jaha booda viidiyoo yeroo jalqabaatiif dalage. Kanaaf namoonni viidiyoo kana hamma xuraatti na daawwattan hundi keessanuu chaanalii kana subscribe godhuudhaan maatiin naaf ta'an isin jedha. Hamma xumuraatti waan na faana turtaniif guddaa galatooma ulfaadha. Viidiyoo biraatiin akkasuma guyyaarraa wal agarra jedhee yaada inshaallah rabbi jedhee turtii gaarii naaf qabaadha. Isinitti haa tolu.